Guyyaa soddom guutuu lubbuu tantee hiitee bakkan taanetti iinnaan beeki gaa'if miite. Koottu waliin iinnaa ani sidhaan turee siin jennaan shayxaanni dageessi gurguree. Isaa hidhaa dhufe ati keessummeessuun kee dalagaa kheyrii of duraa balleessu shanshalanni arruma morma sarraa bu'ee akkamiin hangana simoowuu danda'e. Maa abbaa dibbeedhaa garee isaatiif dho'ee garii dhiiraa dhalaa aara itti ba'ee guyyuma iidaanii shubbisaa je'en. Wal keessa buxaalaa iiduutu akkanaa je'eeti hojiisaa tan kijibaa banaaf walumaan shubbisu asii boodaan ganaa gorsaan laadhaafitti lola sitti banaa waan fedhan hojjedhaa hudduu teessan banaa ja'an ulii namaan tatta'anii mana ja'an ulii namaan tatta'anii mana. Firii facaafattan akka isinirraan haane bakka hojjettanii akka ol hin baane hojii teessanirraa akka miilan fuune ijaaza jettanii akka boollan buune. Bakki itti iiduu qabnu dirree guddoo erga achii gallees gargaaruman guddoo malee hojii teenyaa miti wal keessa shubbisuun hojii shayxaanni fidee nu keessaan bubbisu dalagaa najjisaati ofirraa hambisu. If eeggannoo godhaa arruma guyyaa iidaa adawwii ilma namaa jala deemuu dida. Adawwii ilma namaa jala deemuu dida.